Ashama akkam jirtu hordoftoota Yoom Multimedia kun hiriyaa showdha. Hiriyaan show torbanitti yeroo hunda sa'aatii kanatti karaa Yoom Multimediaatiin kan isiniin dhiyaatu ta'a. Maarree namoonni YouTube keenyaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo namoonni maatii Yoom Multimedia taatan viidiyoon keenya namoota baay'ee bira akka ga'uuf share gochuudhaan like gochuudhaan viidiyoo keenya eegala. Guyyaa har'aa kana hiriyoota baay'ee qaxalee ta'an hiriyoota walitti dhufeenya gaarii qaban yuunivarsiitii Harmaayaatti kan barachaa jiran qabannee isinii dhufnee jira. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana akka taatan isin affeerra. Baga nagaan dhuftan. Mee siin eenyu jedhu akkasumas immoo hiriyaa eenyuti? Duraan dursee sagantaa kana argachuuf guddaa galatoomaa carraa kan laachuu keessaniif ani Waldaan jedhama. Barataa waggaa lammaffaadha. Ani hiriyaa waasii hin ta'e tan hirmaadha jechuudha. Tole guddaa galatoom. Isinoo eenyu? Tole ishii galatoomaadha. Anillee barataa Waasiiwwan Tafariin jedhama. Barataa IT Departmentii IT irraan dhufe waggaa lammaffaa IT baradhaa jechuudha. Waldaa fi Waasiiwwan naannoo kamirraa gara yuunivarsiitii Haramaayaa dhuftan? Waasiiwwan meetii magaalaa kamirraa gara yuunivarsiitii Haramaayaa kana si qaqqabeetu dhufte? Tole egaa ani kan hin dhufe aanaa Aadaa Bargaa magaalaa Mugar jedhamu irraatiin carraa yuunivarsiitii guutuu irratti Haramaayaa tokkoffaa irratti filachuudhaan carraa kana argadhee yuunivarsiitii kana jooyin godhee hiriyaa kana fakkaatus sitti argadhee qophii kanatti illee dhiyaadhee jechuudha. Tole Waldaanoo eessarraa gara yuunivarsiitii Haramaayaa? Akkuma dura sitti hime maqaan koo Waldaa jedhama. Ani kanan dhufee Shawaa Kibba Lixaa naannoo magaalaa Tullubaloo jedhamturaan dhufee naannoo yuunivarsiitii Harmaayaatti kanan dhufuu dandees kutaa 12ffaa xumuree carraa na yaadadha. Carraa lammaffaadhaan dhufee jechuudha. Lammaffaadhaan naaf kenname akka carraa ta'ee galanni isaaf haa ta'u bakkuma yaadus ture dhufee galuu danda'eera. Sana boodas hiriyaa gaarii argachuu danda'eera jechuudha. Tole baay'ee Tullubooloodhaan dhufee gaafa jettu maal yaadatti fakkaate? Sirba Tullubooloodhaa manii kan kee Tullubooloodhaa manii kan kee mee sirba san mee akkam dandeessa? Tullubooloodhaa manii kan kee Tullubooloodhaa na goyoomsitee barreenga daasnaa goyoomsitee kan baaranaa Tullubooloodhaa. Tole baay'ee gaariidha. Hagana erga ol barree hiriyyummaan mee isiniif maalidha? Hiriyaa akkamitti ilaaltu? Hiriyaa jechuun isiniif maali? Mee Waasiiwwan sirraa hin kaa'u. Hiriyaa jechuun egaa maatii tokkorraa yookiin haadha tokkorraati dhalachuu irree baatan obbolummaa jechuudha. Sa'a rakkinaatti sa'a waa hunda dabarsan keessatti wajjin ta'anii argamuun kanaaf hiriyyummaadha jedhee namana. Kanaan fakkaata. Waa baay'ee gaariidha. Ibsa baay'ee bareedaa kaasee Waldaa siif hiriyyummaan maali? Tole shimee galatoomii akkuma obboleessi koo ibsetti hiriyummaa jechuun maatiitti aansee namni sitti dhiyaatu hiriyaadha. Waa hunda kan waliin dabarsitu yeroo rakkinaas ta'a, yeroo gammachuus ta'uu danda'a, yeroo gaddaas ta'uu danda'a kan waliin dabarsitu hiriyaadha. Kanaaf hiriyaa jechuun waa hundaan jedha gama kootiin. Mee namoonni baay'een hiriyaa yoo filatan yookiin immoo hiriyaa yoo godhatan maaliin madaaluu qabu? Yookiin hiriyaa maaliidhaan madaalama jettanii too yaaddu? Hiriyaa yookiin qabeenya yookiin immoo sadarkaa inni irra jiru osoo hin taane kan madaaltu hiriyummaa kan fudhachuu qabdu namummaa isaatii fi haala inni ittiin namatti dhiyaatu isa laaltee itti dhiyaachuu qabda jechuudha. Hiriyummaa jechuun waa hunda qaba. Hunda ibsee isinitti himuu hin danda'u. Waan xiqqaadhaan waanuma jechoota kiyyaan ibsamee dhumuus miti hiriyummaa jechuudha. Hiriyummaa jechuun waa hundaa erga gaafa walitti dhufneeti yeroo gaarii waliin dabarsaa turre yeroo gaddaas ta'e yeroo waan fetes ta'u yeroo rakkinis nu mudate walumaan furaatiin kan yeroo kanarra geenye jechuudha. Hordoftoota keenya eessayyuu hin deeminaa muuziqaa ce'umsaa kanaan booda walitti deebina. Jollummarraan eegalii warrooti dabarsii yaadannuu garagalii. Waa'ee hiriyyummaa haala hiriyyaan ittiin madaalamu irratti wal qabate Waldaan baay'ee nu kaaseera Waasiiwwan. Mee atii fi Waldaan
hagam ol beektu jetteeti yaadda. Erga ol bartanii kaastanii waa'ee walii hagam ol beektu hiriyoonni hagam ol beeku kan jedhu kan itti madaalamanidha. Eessayyuu hin deemina gaafiidhaan isaan qorraa gaafiidhaan isaan madaala. Gaafii kana immoo parsantii 50 ol yoo deebisan gara kutaa itti aanutti darbu badhaasafillee ni kaadhimamu. Kanaafuu waasiin mee hagam ol beekna jettanii yaaddu? Egaa hiriyyummaa jechuun akkana inni ilaalutti mudannoo tokkorraa yookiin immoo bakka oolmaa tokkorraati kan walitti dhufanii deemsa keessa wal barachuurraan jaalalchi irree cimaatii dhufee walitti dhufeenyichi kan cimaa dhufu yommuu ta'u hiriyyummaan kun egaa hawaasa keessa kan cimaa dhufuu fi ati namni sun gaafa sii ta'ee jedhu hiriyyummaa san cimsachaa kan deemtudha jechuudha. Baay'ee ol beekna itti amantaa? Baay'ee ol beekna jedhee. Waldaa atoo maal jettaa? Wal beekumsi keessan, waa'ee walii beekuun keessan, waliif na'uun keessan, waliin rifachuun keessan, waliin ooluun keessan mee sadarkaa hagamii ragaa keessattuu dorgommiidha waan ta'eef wal gaafiiwwan nuuf dhiyaatu waa'ee hiriyaa irratti nu dhiyaatu kana parsantii 50 ol ni deebisna jettee yaadda? Isa baay'ee ofitti amannaa isa ni deebisnas ni mo'annas. Mudannoon isin qabdan kan yeroo baay'ee hin irraanfanne mee maali mudannoo qabdu? Ni qabna. Maalidha mudannoon ichisi? Nuti yeroo baay'ee zeerfoorii hiriiruudhaan beekamna. Sanarratti gaaf tokko mudannoo wayii qabna. Mudannoo sanis maalidha? Ijoolleetu jeequmsa kaasee nuti yeroo sana keessa turre jechuudha. Sana keessa foddaan yookiin immoo mastaawotiin mana kaaffee ni cabee gaafa inni cabu akka carraa ta'e inni na fuuldura jira. Walumatti hin qabanii jechuudha. Ani akka carraa ta'e keessaatiin miliqee duubatti deebi'ee ni galee bakka mudannoon gaafa sana ni mudate akkas ture. Inni ni hidhame jechuudha. Zeerfoorii sababa zeerfooritiif sababa isa hidhaadhaan of cinaadhaan deertaa jechuudha. Sababa nyaataati. Tole waasuun mee guyyaa sun taatee sun akkamitti uumame? Yeroo baay'ee jechuun wal biraatiin dhabamnu waan ta'eef akka hiriyyummaa keenyaatti wanti sun tasa uumame si garuu balaa tasaatu uumame balaa keessattis dirqama wajjin argamuu qabu otoo hin taane inni akka tasaa ta'ee akka carroomee keessaa feetii jira. Garuu immoo yaaddoon isaayyuu na biraa nafne baay'ee adda addaa ture bilbila illee nurraa fudhatanii turan yaa gaaffii adda addaatiif eenyu cabsee kan jedhuu fi akka jeequmsaatti irra jarri nurraa fudhatanii waan yaadaniif achitti gaafa nu fudhatanii deeman akkasitti cinqii guddaa ture baay'ee adda addaa ture inni illee achitti booddee akka dhufanii nu gaafachuutti illee kaanitti nu immoo achitti baanee jirra mudannoon akkasiillee nu mudateera mudannoon illee hedduun nu mudate inni kun isa yaadadhu keessaa tokkodha. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti nyaanni zeerfoorii kun baay'ee beekamaadha. Nyaataan yuunivarsiitiin Haramaayaa ni namatamu. Mee zeerfooriidhaaf qofa hiriirtu moo yeroo kaawwanis ni hiriirtu? Lakki yeroo zeerfoorii malee ni hiriiru. Hiriiraan qabattanii jechuudha. Mee hiriira irratti meeqaffaafaa ta'u taatu yeroo baay'ee hiriira? Toppiteen dhuma hiriira nuti. Toppiteen dhuma. Yeroo kana jechuun lafee maal kan inni illee ni argattu jechuudha. Ni arganna jaarre. Kanaafuu saqaayii kaaffee ti jennee toosin waamuu ni dandeenya. Ni saqqaltu gaafa zeerfoorii jechuudha. Tole hordoftoota keenya garuma qormaataatti dabarraa hiriyoonni kunniin hagam ol beeku hagam waliifis beeku hagam waliin oolu hagam waa'ee walii beeku kan jedhu san gaafii gaafannee isaan ni qorra. Kanaafuu hiriyoota lamaan kanneen keessaa hiriyaan tokko bahee ala tura. Hiriyaa tokko immoo gaafii sadi ni gaafanna. Gaafii sadan kan gaafannu kan ammoo waa'ee hiriyaasaa hagam beekaa kan jedhu gaafanna. Yoo gaafii sadan isaa sirrii deebisee hiriyaan isaa sun immoo deebi'ee deebisan sirrii nu deebisee qabxii ni argatu jechuudha. Kanaafuu gara gaafiitti dabarraa nu faana tura. Tole hordoftoota keenya sagantaan gaafii keenyaa eegaluufidha. Kanaafuu gaafii nuti isa gaafannu kana yoo dhugaa isaa deebisee hiriyaa isaa ol deebisnee kan gaafannu ta'a jechaadha. Garuma gaafii keenyatti ceenaa hanga xumura qophii keenyatti immoo akka dhufaana taatan isin affeera. Mee waa'ee waldaa waan tokko amala isaa nutti himi. Mallisaagaa waldaani namoota baay'ee wajjin kominikeet gochuudhaan kominikeeshinii kanallee baay'ee waan duubatti jedhu miti nama wajjin kominikeet godhee buluu ni danda'a jechuudha.
fi waan tokko waan jalqabe tokko irratti cichee waan ta'e duubatti deebi'u beeka. Ni waldaadhaaf maal isaa dinqisiifattu? Kan inni dinqisiifadhu jechuun duubatti hin deebi'u waan jalqabe tokko Cichoomina isaa jechaadha. cichoomina isaa kana jaallataa fi kanarratti baay'ee cimaadha. Tole egaa hagana jennee gara gaafitti dabala. Gaafiin keenya tokkoffaan waasiu. Waldaan yookiin hiriyaan kee kaaffee keessatti maal raaffatee beeka? Kaaffee keessatti. Jechuun kaaffee keessatti waan ta'e mudannoo akka mudannootti yoo ta'e kaaffee keessatti saanii nuti itti nyaannu ni jira. Kaaffee keessatti saanii sana erga nyaannee booda garri keenyullee ni jira. Iddoon nuti fuunee deemnee keenyee baanu ni jira. Inni garuu gaaf sana saanii sana qabateetu gara alaatti fudhateetu bahee jechuudha. Mudannoodha jechuudha. Mudannoo isaa. Garuu kaaffee seenee kaaffee keessatti yoo saanii raaffatee jiraate garuu kaaffee keessatti maal raaffatee bahee beeka? Kaaffee gaafa waliin seentan isaa ta'uu yookiin immoo sitti meetis isaa ta'uu kaaffee keessatti maal raaffatee bahee beeka? Baay'ee waldaan waa irraanfachuu kanarratti baay'ee hin irraanfatu waan ta'eef kaaffee keessatti waan dhiisee bahe yookiin irraanfatee bahe qaba jedhee hin yaadu. Kanaafuu hin qabu. Kaaffee keessatti waan irraanfatee bahe hin jiru. Gaafiin keenya lammaffaan akkas jedha. Waldaan bilbila amma qabachaa ture dura bilbila maqaan isaa maal jedhamu qabachaa ture? Yookiin bilbilli isaa maal ture? Bilbilli amma qabachaa jiru Redmi yoo ta'u, bilbilli inni dura qabachaa ture Samsungidha qabachaa ture. Bilbila kana dura Samsungii qabachaa ture. Samsungidha. Hiriyaan kee telegiraamii ni qabaa? Ni qaba. Tole. Telegiraamii ni qabaame? Yuuzarneemiin telegiraamii isaa maal jedha? Egaa waldaan akkuma kiyya onlaayinii irratti hojii kana waan babaayisuuf akkaawuntii illee eerdrooppii naa hojjetan akkaawuntii hedduudhaan hojjetama waan ta'eef akkaawuntii hedduudha qaba. Baay'ee fookas godhee kan hojjetu garuu akkaawuntiin inni irratti hojjetu kan inni yuuzarneemii isaa beeku waldaas waldaas kan jedhudha. Waldaas. Kan isa ati wajjin kominikeetu goota baay'eewwan adda addaa kan itti wal yaadatan kan itti wal beektan. Kan itti wal beeknu saddaa jechuudha. Waldaas. Waldaas. Hordoftoota keenya waldaa gara istuudiyootti affeerraa waldaa egaa hiriyaa kee waan baay'eedhaan qorree jirra waan baay'ee gaafannee jirra hiriyyummaan keessanis hagam akka ta'e gaafanneerra gaariidha gaafiiwwan isa gaafanne kan ammoo ati deebii itti nuuf laatta kan jedhu abdiin qaba. Egaa hordoftoota keenya gaafiiwwan hiriyaa waldaa gaafannee waasiiwwan kan gaafannee turre deebinee waldaa gaafanna deebii isaa yoo sirree akka waasiin jedhetti deebise qabxii tokko ni argatu jechuudha. Hanga xumura qophii keenyatti. Nu faana. Akkamii gaafiiwwan gaafataman sadan waan argatu sitti fakkaata? Yaa'u infoon waan harka jiruuf walitti dhiyeenyis baay'ee waan jiruuf waan nan argadha jedhuma ni yaada. Gaafii saniif deebii exact ta'e yookiin deebii gabaabaa kan kennitu jechaadha. Gaafiiwwan keenyas deebii gabaabaa qaba waan ta'eef jechaadha. Egaa waldaan yeroo baay'ee hojiiwwan guyyaatti taasifamu isinis waliin taasisan keessaa inni tokko kaaffee seenuu kaaffeedhaa bahudha. Egaa kaaffee yoo seenan kaaffeedhaa yoo bahan wantootni kaaffee keessatti tatta'an baay'eetu jiru. Baay'een keenya barattoota yuunivarsiitii taanee kaaffee yeroo seennuu teenshiinidhaan haa ta'u wantoota adda addaatiin wantoonni goonu wantoonni taasisnu baay'eetu jiraata. Kanuma wal qabasiisanii yeroo tokko wantoota tokko kaaffee keessatti raafatanii bahuun jira. Kaaffee keessaa immoo waa fuudhanii bahuun jira. Mudannoo nama mudatu baay'eedha. Egaa hiriyaa kan kee gaafin nuti gaafanne waldaan kaaffee keessaa nyaataaf seenee maal raafatee bahee beeka? Yaa kun beekamaadha. Barattoota baay'ee irrattis ni mudata. Ana qofa irratti osoo hin taane yeroo sana hunda irratti mudate malee yaada biraatiin qabamee waan hin jiruuf malee teenshiidhaan gonkumaa qabamee miti. Yaa
Deebiin gaafin isaatiif deebii qubsaan kennaa yaada. Kanaafuu deebiinsaa gaafiin keenya waldaan kaaffee keessatti maal irraanfatee bahee beeka? Maal irraanfatee bahee beeka? Saanii qabadee bahee hin beeka. Waldaan kaaffee keessatti maal irraanfatee bahee beeka? Deebii gabaabaa. Maal jedhame? Saanii. Bisa jedhee amanee ture. Mudannootti jedhee Injiru jedhee kan fudhatee ture. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Gaafiin akkaataan itti hubatan illee baay'ee murteessaadha. Gaafiin lamaffaan hiriyaa kee gaafanne waldaan bilbila riidmii kan jedhamu kan ammaa kana dura bilbila maal jedhamu qabachaa ture? Bilbila xiqqoon qabachaa ture. Maal jedhama maqaan isaa? Maqaan bilbila sanii. Xiqqoo ta'uu ishee beekaa. Bilbila xiqqoo sun maqaan qabdu. Maqaa bilbilicha sanii maqaan qaban jira bilbilli. Fakkeenyaaf Aayiteeliin jirti, Nookiyaan jirti, paadiin wantootni paadii kan jedhamu maal Teeknoo faanti jiru, Saamsangii faanti jiru, kan biraa immoo maal faatu jira? Teeknoo faanti jiru, Smaadil faanti jiru. Kanaafuu bilbilli xiqqoo seessu maal jedhamti maqaa ishee? Aayiteelii. Egaa gaaffii hubachuu dhabuu ta'a malee kuni waldaan deebisa jedhee yaadayu garuu kaameraa keenyattis nu agarsiisa. Bilbila Saamsangii qabachaa ture jedhee tole gaafiin keenya sadaffaan yuuzar neemiin telegiraamii waldaa maal jedhama? Ka walii telegiraamii baay'ee akka qabdu nuuf himee jira. Garuu telegiraamiin waasi'uun faana yeroo baay'ee ittiin haasoftan yookiin faadii itti wal ergitan yuuzar neemiin isaa maal jedhama? Kanan argata yaada maaliif yeroo baay'ee kan isa waliin haasofnu kan kiyya yuuzar neemiin waldaas isa kanallee argateera. Argatee jira baay'ee bareeda. Waldaas hordoftoota keenya hiriyoota kanneen qoruu irratti argamna ammas ni qorra gaafii sadi keessaa gaafii tokko deebisanii jiru ammas carraan parsantii 50 deebisuu isaanuma harka jira. Egaa waldaa gadi baasnee waasiyuun hin gaafannee deebis waliin laallee jira. Amma immoo waasiyuun ala tursiifnee istuudiyoodhaan alatti waldaa gaafannaa hanga xumura qophii keenyatti akka nu faana taatan isin affeera. Akkatti bohaaraa jirtan, akkatti bashannanaa jirtan immoo homaa hin shakkan. Laayik gochuu, sheer gochuu hin dagatina. Turtii gaarii nu faana. Okay. Gaafii sadi gaafannee gaafii tokko argatanii jiru. Gaafii lama dhabanii jiru. Parsantii 50 deebisuudhaaf dirqama waldaan waa'ee waasiiboon gaafii sadanuyyuu deebisuu qaba. Waasiiboon mee nama akkamiiti? Hiriyaa akkamiiti? Mee akkamitti isa ibsita? Yaa waasiiboon jechuun ani hanga obboleeyyan kootiitti siqu isatti baay'ee walitti dhufna. Erga guyyaa walitti dhufnee kaasnee yeroo gaarii waliin dabarsinee akka carraa ta'e guyyaa tokko walitti muufannee lolli gidduu keenyatti uumamee hin beeku jechuudha. Amma ammaatitti jaalalumaan waliin dabarsaa irra malee guyyaa tokko nu gidduutti walitti bu'iinsi uumamee hin beeku. Akkuma sitti mee addaan illee baanee hin beeknu. Waasiiboon jechuun nama guddaadha, nama gaariidha. Yaa hiriyaa gaariidha. Akkasitti isaa ibsaa. Tole, baay'ee gaafii dhabuu jechuun waliin beekan jechuu miti. Keessattuu akkaataa itti gaafiin hubatamu ta'uu danda'a. Mee haala kanaan hiriyoota birootiif mee maal dhaamta? Fakkeenyaaf waa'ee walii beekuu dhabuun yookiin immoo gaafiiwwan asii yoo maltiimiidiyaan hiriyaa shawar qopheessee gaafatu kan deebisuu dhabuun hiriyyummaa irratti dhiibbaa ni uummata yaadda? Dhiibbaa tokko waan qabu natti fakkaatu. Maaliif dhiibbaa kan hin qabanne yaa hiriyyummaan akkuma jirutti ta'e waan walii beekuun akkuma barbaachisu ta'ee gaafiin gaafatamnu sun tasa nu jalaa dhufachuu danda'a. Wayii immoo konfiidensii dhabuu dandeenya. Kanaaf kun dhiibbaa ni qabata yaadu ittiin dhiphatinaan jedha gaafa gaafiin isin dhiyaateef deebii dhabdan ittiin dhiphatinaadha. Kanaaf biishuur waan nama beektan deebiidhaaf dhiyeessan jedha galatoomne. Gaafiiwwan sadan waldaa ni gaafa. Tole waldaa waasiiboon yookiin immoo hiriyaan kan kee
Telegiraamii ni qaba. Ni qaba. Tole. Suuraan piroofaayilii telegiraamii isaarra jiru suuraa eetti. Oh my God! Tullu boolloodhaa manni kan kee tullu boolloodhaa manni kan kee mucaa tullu boollooti baasee waldaani egaa gaafii gaafatame kanaaf itti yaadaa jira yaadachaa jira duuba deebi'ee jechuudha. Inni suura isaanii jijjiirre waan ta'eef naa dhufuu didaa'eera. Amma kana isaarra ilaallee irra nafa darba. Atiin beekni inni ni beeka. Maal beeka garuu waan beeku natti fakkaata. Waasiin yeroo dhumaatiif yookiin immoo dhuma kanarra har'a ta'uu danda'a kalli ta'uu danda'a yeroo dhumaaf bilbila isaatti kaardii qarshii meeqa guutte? Kun gaafii salphaadha. Yaa kaardiin guutu maaliif yeroo baay'ee nuti kaardii baay'ee waan fayyadamneef yuunivarsiitii Haramayaa jechuun yuunivarsiitii guddaadha. Nuti waa'ee faasaatiin fayyadamna waan ta'eef kaardii baay'ee fayyadamnu sagalee yoo ta'e yeroo tokko bunna waan ta'eef hin guunne tarra. Yeroo dhumaatiif kaardii qarshii meeqaa guuttata? Fakkeenyaaf yeroo dhumaatiif kaardii qarshii meeqaa? Torbanarraas ta'uu danda'a yeroo kaardii gaafa guuttatu san garuu kaardii qarshii meeqaa guuttata? 15 jechuudha. 15. Waasiin yeroo gara alaa bahuus haa ta'u yeroo doormitti dhufuus haa ta'u yeroo wajjin jirtanis haa ta'u maal bituu jaalata? Waasiin yeroo baay'ee bituu kan jaalatu bishaanidha. Bishaan bita. Waasiin yeroo baay'ee bishaan bita. Waasiin gara istuudiyoo keenyatti affeeruudhaan deebii isaa kan waliin dhaggeeffannu ta'a. Ni deebisaa moo hin deebisu? Kan jedhu kan walumaan ilaallu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti immoo nu faana ta'a. Viidiyoo keenya yoo isinitti tolee jiraate laayik godhaa. Namoota biroo biraa akkasumas immoo hiriyoottan biroo biraa akka ga'uuf sheer godha. Namoonni sagantaa kana irratti hirmaachuu barbaadan immoo bilbila dakaa kanaan bilbila irratti hirmaadha. Mee gaafiiwwan waa'ee kee waldaa gaafanne kana waldaan hagam na beekaa waa'ee koo deebiiwwan kana sirrii deebisaa jettee yaadda? Itti namadha. Anillee deebisuudhaaf illee qophiidha. Kana abdiin qaba. Kan deebisa jedha. Maaliif ati waan dhugaa jirtu nun dhoksitu garuu isa hagam akka si beeku gaafanne itti qorree kanaafuu haga inni si beeku san gaafii isa gaafanne san deebisnee si gaafanna. Gaafiin tokkoffaan waldaa gaafanne waa'ee kan kee Waasiin telegiraamii ni fayyadamaa jennee gaafanne eeyyeen ni fayyadamaa nun jedhe. Feesbuukii yoo ni fayyadamaa eeyyeen ni fayyadamaa. Fayyadamtaa feesbuukii? Kanallee badaa fokus godhee akka akkaawuntumaan kireet godheetiin yoo wanti addaa jiraate seenitii ilaala malee. Baay'ee kan fayyadamu telegiraamidha jechuudha. Telegiraamii. Kanaafuu egaa telegiraam irratti immoo waliin ni haasoftu yeroo tokko tokko faayilii wantoota adda addaa waliin ni ergitu jechuudha. Telegiraamii waliin immoo yeroo baay'ee cheeggochuun istooriin isaa akkamii piroofaayiliin isaa akkamii baayoon isaa maal jechaa jira ergaa akkamii dabarfachaa jira kan jedhu san immoo hiriyaa yeroo baay'ee seenetoo cheekni godha wal ni ilaalu waldaarraayis kanuma kan hubanne jechaadha. Mee waldaa kan gaafanne telegiraamiin Waasiin yookiin telegiraamiin kan kee piroofaayiliin isaa suuraa eenyuti yookiin suuraa maaliiti jenneeti kan gaafanne. Jechuun suuraalee hedduurree irraatii ni qaba waan ta'eef isa dhumaati yoo ta'e isa dhumaa fi yeroo hunda kanan akka amaleeffannatti yeroo baay'ee piroofaayila godhatu yoo ta'e waan mootiveet nama godhuu fi waan ingiliffaan illee mootiveeshinii fayii godhachuu fi waa'ee ispoortiidhaan wal qabatu. Warroota ispoortii kanatti illee bebbeekaman piroofaayilii godhachuudhaan yeroo hundaa waan akkasiitiin godhadhaan piroofaayilii. Waasiin kaardii qarshii meeqaa guuttate yeroo dhumaaf jennee waldaa gaafanne Waasiin yeroo dhumaaf kaardii qarshii meeqaa guuttate? Egaa kaardii moobaayila kana baay'ee simbilbilu garooni kaardiillee yoo maatiin hiriyaan illee naa guute malee
Anu fikiyati karti seperti le kute to yung be begitu ni tanda. Bayinan internetin fayyadamu waan ta'eef belau baay'ee waan ta'eef. Garuu yeroo dhumaatiif kaardii guutuun kennu bilbila kee keessa sagalee hidhachuudhaaf tariitu waayifaa mooraa yuunivarsiitii Haramaa keessa jirtu waan ta'eef waayifaa akka fedhii keessanitti ni fayyadamtu. Garuu bilbila sagalee bilbiluudhaaf yoo imootii fi akkasumas immoo telegiraamii maal kan inni hin taane daayirektii maatiidhaafis bilbiluudhaafis akkasuma firoottaniif bilbiluudhaaf kaardii guuttachuun dirqamaadha. Mitire kanaafuu waasiiwwan yeroo dhumaatiif kaardii qarshii meeqaa guuttata? Ni deebisa jedhee kanan yaadu ani fayyadamaa Safaarikoomis waan ittiin ta'eef anillee akkasuma Safaarikoomiin nan hojjedha. Fikiyyaatee baay'ee darbee malee guutuu firii paakeejii inni qaba. 50 natti fakkaata. Gaafiin inni dhumaa kan hiriyaa kee waldaa gaafanne maal jedhase? Yeroo baay'ee walii wakiin ni deemtu miti? Ni deemee. Kaafeen dhaqxu, laawunchiin ni seentu, buna dhuguufis haa ta'u shaayii dhuguudhaaf ni deemtu. Maal jennee gaafanne sitti fakkaata? Waasiiwwan yeroo baay'ee wanti inni bitu maalidha jennee gaafanne? Yeroo baay'ee wanti nani bitu. Wanti ati bittu. Ani baasii kana nyaata illee ni nyaanna darbee garuu hambataadhaan yeroo baay'ee waan hin bitu. La sagalee kee ol kaastoo innaa ati wanti bittu tariitii baay'inaan guyyaa bituu baachuu dandeessa. Garuu wanti bittu. Okay, amma innaa yaadatu. Innaa galuu. Wayita remediaalii faatti turru. Ta'uu danda'a. Hiriyyummaadha erga walitti dhuftanii booda. Hiriyyummaadha erga walitti dhufneeti yeroo duraa tokko illee bishaan asitti baruu dadhabeeti. Bishaan tokko sirriitti hin bitan ture. Okay. Bishaan alaatii biteetiin fayyadama. Bishaan naannoo kanaatti baruu hin dandeenye ture jalqaba irratti. Amma garuu itti bareetiin jira galata waaqayyootti. Mala naannoo illee itti barree jirra. Amma hin bitu garuu duratti nan bitayyuu bishaan kana. Kanaafuu bishaan bita jedhee deebisa. Bishaan bitta. Bishaan jennuun bishaan bita jedhee beekaa hiriyaan kan kee. Baay'inaan wanti bitu yoo ta'e isuma deebisa jedheen yaadanis. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Waasiiwwanii fi waldaa gara istuudiyoo yoo maltiimiidiyaatti affeeruudhaan hiriyaa shoo irratti dhiyeessinee gaafiidhaan dabaallee waa'ee hiriyyummaa waan baay'ee irraa barree hiriyyaan maal akka ta'e irraa odeeffannee jira. Qophii keenyatti akka bashannantan akka bohaartan homaa shakkii hin qabnu. Egaa qophiin keenya hiriyaa shoo torbanitti yeroo hundaa sa'aatii kanatti kan isinii dhiyaatudha. Hordoftoota keenya qophiin hiriyaa shoo guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Qophii keenyatti akka bashannantan akka irraa bohaartan akka irraa barattan abdii qabna. Namoonni hirmaachuu barbaadan bilbila kanaa gadiitiin hiriyaa keessa waliin dhuftanii hiriyyummaa keessan cimsaa itti bohaaraa irraa bashannanaa akkasumas immoo qormaata yoo maltiimiidiyaan karaa hiriyaa shootiin isiniif dhiyeessu qorama. Badhaasafis qaqqabaa isiniin jenna. Maarree namoonni yuutuubii keenyaaf haarawaa taatan yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan akka maatii taatan isin affeerree jirra. Namoonni maatii taatan immoo viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf sheer laayik gochuu hin dagatina. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.